سجالة أيان اللي أدو سجالة أنا مو فاشيني دوم على نادو في النادي بيم كيسول أوجهن في التنو ለምን አምስት ቤት አይኖረኝም አዩ ላስገባበት አይደለም እሷን አላስገባበትም አዩ ተከራይታ ነው የምገባው ሳይዶኒጋ ሱመያ ዳፍ ዴቢኬን ነጅራ من كونين أمة سفو أمانتي قلكيس أمة سفو أدا أورمو قلكيس ቲክቶከር ኦሮሞ ኬሳ ከን ሰፉ ቤኩ ጢቆዳ አኒ ሳይዶራፍ ባየ ተካንገርቴ ሪፈቻ ጅራ ሶዳቻ ጅራ ሳይዶን ወጪ ባየ ባሰ ጅራ ሺ ባየ ባሴ ዲሴ ኬሶዳን ቢልቢልቴት ኒምቱ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتو تافي كبجانتو تو اورو شو اني قتلين كيسانيغا هرس فيديو كبراسيني كبديدو في تنجرا اكم بكم فيديو ببار سو بشنسيو كان ردي كل فينو كان اردي بوهارو كان رامو بران بايسيني كبديدو في تنجرا ورين بوغر channel كان تارا وارفتن سنتيمون برباتيسو سبسكرايب gochon dagatina video kana sakkom bekam hundi kesano so namni tokko nafin لايك gochuudhaan jalqabaan isin jechuu barbaada kaleessammoo Facebook kiyya galaati follow na godhaadhaan ture ijoolleen baay'een seentanii follow na gootaniitu na gammachiistaniitu kana walitti akka isin na gammachiistan abdiin qaba family akka keessanii qabaachuu kotti guddaa isin galateeffachuun barbaada thank you jaalallee hanke ha paaspoortii hin qabneetu addunyaa tanarra si bareedaa sin jaa eessa faa dhaqame biyya tan faa dhaqee dhiira akkasii fe'e amantu dhiira paaspoortiin qabne amantu ammasin akkas jennaan nu baansaynaa yaa'u jira miti egaa dhiirri yaa'u durba tokko janajjanuudhaaf afaan mimmi'eessuu qabasin afaan mimmi'eessee afaan damma godhee amma harka ofii irra galchatu jechaadha isin galee al tokko tokko dubartoonni keenyas araada ta'a. akkami maatiin naguma jiru abee daa'ima bara kana abee daa'ima gootuma guddattan maali mee kottu meeshin nu gadaba abeet abbuma kenna abeet abbuma kenna xiqqis katti durii osuma guddattan immoo daa'imti bara kana mee kottu sin dhagaba abeet nana gutte nan kastuma dhaabbattee na dhabda inqofaltii ante kamallaadha sila amma asitti juuttun daa'imuma bara kana yaasi waa ishiinii ante ulee nana gomnaan dhaabbattee na lamtiin akkasii dhungatee si fixee ka'e jaarsi bara durii immoo kunoo galatan beeku akkasii fixee ka'e maal kee tafe amma kun siifan fidee baay'ee tokkon si jaalladha narkaa fudhadhu kabajaan jaalalaan narkaa fudhadhu kun sarpiraayidha barsiisattiidhuma wajjin mana ma barsiisattiidhuma fudhadhuuti dubarri jikii lama sadii qabdanii akka arfaffaatitti barbaaddanii tokko sin jibbu isa tokko waammattu maaf dhiira tokko kophaatti isa gaabbartu maaf dhiira tokko kophaatti isa gaabbartu maaf dhiira tokko kophaatti isa gaabbartu. maal isa tokko ofa gabbartuu jedhaa jiru sini galee maal gorsaa jiru ijoolleen kun amma ilaa badaniiru jallataniiru innaan amma immoo ittoo afur shan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة أورمو أمة جاللا هدرا شير ديويت كوبي لينك gochuudhaan ummata kana biraan naagay ummata kana biraan hadaraa kana naagayettu abdiin sirraa qaba maaliif jennaan ummanni kunniin ummata safuu amantii gallakkise ummata safuu aadaa oromoo gallakkise ummata safuu namummaa gallakkise keessaa isaan tokko jechuudha ummanni kunniin dhugaa rabbii dubbatuuf ummanni kunniin yoo rabbi rahmata isaanii godhee tawbatanii irraa deebi'an malee haala kana warra saffaa jahannam saffaa walaarra galmeeffaman ta'uu hin oolu jedhee shakka ummanni kunniin jechuudha keessattuu tuni namitti morma haadaa ibliisummaalleen isii dura jahannamiin seenaa natti hin fakkaatu baalagee bar morooree dheersitee akka waan biddeen achi jiru bakka dhiirri jiru fiiddi waan dubbattuuf waan jettuyyuu hin beektu maqaa islaamummaa baadhattee jechuudha oromoon durii safuu beeka
safuu eeggata. Waan jedhu beeka, waan dubbatu beeka, akkatti dubbatu beeka. Har'a inummaa safuun aadaa Oromoo cabee, safuun amantii cabee, safuun namummaa cabee qaama saalaa bakka hayaa Rabbiin hayaa itti godheewu laayivii irra gadi baasanii walitti mul'isuun takka dhufte. Maali kun? Uummanni kunniin sadiin warroonni fakkaatonni akka isaanii baay'eedha warri akkatti safuu gallakkise. Garuu kunniin sadii warra sadarkaa duraarra jiru. Uummata badaa, uummata dhaloota balleessu. Uummata kana dhaloonni maal irraa fudhata? Badii akka isaan irraa qadhaabaa deema jechuudha. Warra saffaa jahannam, saffaa waraarra galmeeffaman ta'uun ol jedhee shakkaan yoo ta'u hubatan malee inni mataa gishiree kan gishireen kunis gishiree afarsamoo afarsoo jettaniin maqaa isaan hin beekne gishireedha. Warra uummata miskiina ficcisiisaa ture. Tun yaada namittiin ammoo ibliisuu isii dura jahannam hin seenu. Tokkoffaa quraan jahannam ittiin qabsiifamu heduu keessaa isii tokko. Koopiliin gisheer dibiitu godhaa biraan naa gahaa yoo haqa ceelan taate. Ustaaza kana baay'een deeggara. Maaliif ingidas kanarratti isinii dubbadheetan ture. Nama amantaa ofii kabajuuti Oromummaas bahee kabaja isiniin jedhee jechaadha. Yeroo baay'ee uummanni keenya yoo irratti dubbannes nama irratti naaf yookaan immoo nama jara jibbinu gootu isinii galee Oromoon aadaa safuu waan baay'ee qaba isinii galee uummata laayivii meeqa kuma ol irra taa'e irratti waan hin taane dubartoota garaagaraa fidaa waan argi bakka waan safuu sa'aatii 24 ofii baala gattanii uummanni akka baala gatu dhaloonni kun maal akka isin irraa baratu barbaadaa jirtu isin teessanii waan hin taane waanuma gadhee waan hin taane keessattuu asliin jechaadha ani hin deeggaruun maaliif fakkeenyaaf jira Oromummaadhaaf dhaabbachuun jira fakkeenyaaf yeroo Oromoon rakkatu maallaqa walitti sassaabamu ta'e jedhaaru isa keessaa baasaati jechaadha garuu waan safuu cabsu waan baay'eetu kan nama dabbaru laayivii irratti dubbatu jechaadha maaliifuu abbi jaras nu saqajeelchuu nu bareedduu jechuu miti garuu hammuma Oromummaa bicuudhuma safuu wal barsiisuun bareedduudha. Erga feemasa jedhamnee TikTok irra baanee yookaan immoo YouTube irra baanee namoonni amma ta'e namni xiqqoon namni 500 qoosaa miti nu hordofaa jiraate waan bor barumsa ijoolleedhaaf ta'u waan bor barumsa namaaf ta'u atuu dabarsinee duune atuu dabarsinee darbine bareedduudhaan jira nama fakkeenya ajaan itti fudhatame osoo hin taane nama fakkeenya bareedaa fakkeenya gaarii ummataaf ta'ee dura rabbi nu haa godhu። አዩ ሌላ ቻናል ከፍቼላታለሁ። ያንቺን የሆነ ነገር ምንም የምትፈልገው ነገር የለም። ቤትም ከሆነ አንድ ቤት አይደለም ለምን 5 ቤት አይኖረኝም? አዩ ላስገባበት አይደለም እሷን አላስገባበትም። አዩ ተከራይታ ነው የምገባው። አዩ ለአዩ ቤት ተከራይቼላታለሁ። እንዳየሽው እሷ ኪራይ ቤት ውስጥ ነው ከሷ ጋር የምንኖረው። አንቺ ቤት ውስጥ በጭራሽ አናስበው። ለአንቺ የተባለው ለልጆች የተባለው በራሳችሁ ስም ያለው የራሳችሁ ስም ነው ያለው። እኔ አልፈልግም ባህር ዳር ነው ቤት የምሰራው ምናምን ላልሽም ደግሞ እንደዚህ ምንም የሚያስብልሽ ነገር የለም። የራስሽ ቤት ነው። ራስሽ የለፋሽበት ከኔ ጋራ በአንቺ ስም እኔም ገዛሁት አንቺም ገዛሽው ለአንቺ እስካልኩ ድረስ እኔ እንኳን የገዛሁት ቢሆን ለአንቺ እስካልኩ ድረስ ያንቺ ነገር ምንም ነገር እንደማልቀማሽ ወቂ፣ ልቀማሽም እንደማልፈልግ ወቂ። በዚህ አትጨናነቂ፣ ራስሽን አትጉጂ፣ አታስቢ። ትታመሚያለሽ፣ ልጆቹንም ትጎጃለሽ፣ አትጎጂ። ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር ጨራርሼ በአጭር ጊዜ ውስጥ እመለሳለሁ። እንገናኛለን በሰላም። ብዙ ነገር ማታወሪ ዩቲዩብ ላይ የሚወጣሽ በፊት እንኳን ችላ ብለሽ ነበር። ያው ዩቲዩብ ላይ ራሱ እየሰራሽ አይደለም። አሁን በቃ ተማረሽ ነው መሰለኝ። በየቀኑ እየጠበቅሽኝ የምሰራውን እንትን እያልሽ ነው እና አይዞሽ የኔ ቆንጆ ነው የምልሽ። አንቺን በማንም አልቀይርሽም። ከአንቺ ምንምም ልቀማም ልከለክልሽም አልፈልግም። የፈለግሽውን ነገር ቤቱም በስምሽ ነው ያለው። እንደፈለግሽው ችግር የለውም ማለት ነው። ገባሽ? ኤጋ አኩማ ለገሰን ሳይዶን ሱመያዳፍ deebisee jira sin jaalladhaan akkuma durii si jaalladha lafa kees mana kees jalaan tuqo anaaf ayyuudha ammoo mana ka biraa kireeffadheetan jira isatti bu'u yeroo dhiyootti immoo piroosesii as jiru ayyuu wajjin jedhamee isinii deebi'eetan jira akkuma beekamu kan jara kanaatti fufaaramee naggeeffanna. Ani Saidoodhaaf baay'ee kan gartee rifachaa jira, sodaachaa jira. Saidoon wacii baay'ee baasaa jira, maallaqa baay'ee baasaa jira. Booda kophee miilaan fiidaa biyya tanaa baataa jedhetti min jira. Tana waa'ee Saidooti fayyuu wal qabate dubbiin isaanii waa'ee gartee sargiitii wal qabate waa'ee jiraachuu. Namoonni gartee yaasuu biraa subscribe gootanii maatiin ta'in subscribe godhatee maataadha, viidiyoo like share godhaadha hanga dhumatti hin hojin tura. Tokkoffaratti akkuma beekamu ayyuudhaa fi Saidoon gartee amman tana sargiidhaaf caafii ragaa jiran jechuudha. Garuu
amma jidduu kanatti chaalenjii baay'eedha jira. Chaalenjii gartee hangana hin jamne jiraachuu. Beekatuma gartee gubbaratti waa hunda gartee ol baasuu dhiifnetuma gartee callifne malee waan baay'eedha jira. Asiin achiin waan baay'eedha jira. Saidoon dhufee boolla seenaa jira gaa. Boolla keessaan baane seenaa jira. Hundaafuu magaalaa keessa deemnee waan gartee sargiidhaaf ta'u waan gartee gani jira miti aruuza irratti waan gartee barbaachisuu fi veeloo maali kana jiraachuu. Egaa Saidoon hiriyaa isaatii natti fakkaata. Inni kunis taa'ee YouTube isaa hojjetata jechaadha. Saidoon akkas ta'ee Saidoon maaltu nu dhibe? Erga hiriyaa kee ta'ee ati kophaatti bilbiltee yookaan itti naasoo ittiin dubbachuu ati akkas baasatta baasii adii kana baasatta jedhanii akka hiriyaatti YouTube irra baasanii akkas ta'ee Saidoon akkas ta'ee ilaa haati manaasaa ammas sumayyee ayyuudhaayis banamee jira YouTube'n Saidoon nama shamma meeqa ta'anii YouTube hojjetataa jiru jechaadha. Waa'ee laayifii keessanii baay'isoo hin galchuun. Waa'ee laayifii keessanii akka feetan taatan akka barbaadan fuuti 10 yoo fuute iyyuu nun galchu baay'isoo isii galee. Garuu akkuma ammuma Oromummaa duraan yeroo piraangii gootee mucaa akkasitti gootu namoonni baay'eenis mucaa kana gadditanii ture nus gaddinee turre. Garuu gaafa dhugaa isaa baraa turre ayyuun akkas kana ta'uu gaafa barru baay'ee nu taateesseera isinii galee yoo dhageessan diraamaa kana atu amma ta'e yaadsiisanii bareedduudha. Waayee waan inni amma immoo keessa baatanii nama meeqa nama 10 nama bareedduudha akkasitti. Si jaaladha. Ayyaanilee hedduu si jaaladha. Hedduu si kabaja akkasuma. Eshi? Bultee natti tola garuu deemish. Eshi bakka. Bula biyyama biraa bula. Yoo bulee wal biraan gallu. Yoo bulee wal biraan gallu garuu haga saniin bullu ima gallu. Okay. Gizee irraa baate jechuudha. Akka irraa baateen achiin zooriiti kottu asin kiisna godhe. Eshi. Okay. Asuma kisu yookaan teessa. Ani wanti na dhibe jechaadha. Jaalalli keessanii maa keessu wanti meeqa jira wanti sun maa baastu maaf afaan mimmiidhachuun maanni fuuldura kanatti eenyuun miira keessa galchuuf dhiisaa dara dhiisaa isiniif hin taatu wanti kun. Rabbi haadha faateedhaafis rabbi sirreessee abbaa manaa gaarii kennuufi ijoolleedhuma akkas qilqillaaran sooshaal miidiyaa kanarratti ijoolleedhuma qilqillaaran waliin hunduma jaraa akka rabbi warra bareedduu isa kaanii immoo abbaa manaa bareedduu akka inni kennuuf du'aa kadhadhaa fi jarri barumsuma ijoolleedhaaf ta'an hime. Egaa viidiyoon irraa qabadhee kana fakkaata. Yaada keessan immoo koomentii jala naaf kaa'uun dagatinaa yoo onnee taate illee yoo kolfuu ta'e illee yoo boohuu ta'e illee istikeriidhumaan jirra naan jedha. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroos Show. Bye.